egaa qabsoo walqixxummaa fi abbaa biyyummaadhaaf godhamaa ture keessattuu Oromoon ijaaramee waggaa 50 ol ta'eera. Keessatti garuu waggoota afran darban keessatti warraaqsa godhamaa ture, qabsoo godhamaa ture akkamitti ilaaltu? Isuma kanaan wal qabatee immoo bahiinsa keessaniinis injifannoon qabsoon qeerroon godhee isatu fideedhameeti ilaalama. Mee kanarratti yaada isin qabdan? Akka uummata Oromootti yoo ilaallee qabsoon waggaa 50 dabarfate keessatti nama hedduun qabsaa'eera. Rasaasni jarri jeneraal Waaqoo guutuu dhokaasan sun ana ahmaddiin Oromoo keessatti bakka qaba. Ana hiiksisuu keessatti bakka qaba. Hundinuu fakkeenyaaf ijoolleen amma qeerroon qabsaa'aa jirtu biyya kana keessatti hojii guddaa hojjetteetti. Eenyuunuu wakkachuu hin danda'u. Waan qabatamaan waan argamaa jiru. Waa'ee qeerroo qofa garuu dubbannee hin dhaabu. Qeerroo kana dammaqsuu keessatti jechi jeneraal Waaqoo keessa jira. Jechi Taaddasa Birruu keessa jira. Karaa mana barumsaatiin haa ta'u karaa miidiyaatiin. Achirraa waan jalqabame guddataa namni hedduu waan qabutti ida'a. Dhumarratti kana mul'ate malee har'a waggaa 4tti jalqabame yoo jenne dogoggorota akka deemsatti. Immediate cause ta'ee kan amma garuu mootummaa kana sheeka godhee raasee sochoosee dirqisiise kana kan amma godhame kana. Akka fakkeenyaatti immoo yoo fudhanne akka hawaasa muslimaattis 2004 goonee wanni godhaa turre qeerroodhaafis fakkeenya ta'eera. Qeerroo jechuun ummatuma dargaggoota kana keessa muslimni gaaf sana qabsaarus gara kanaanis gaaffii lama waan qabu gara kanaanis kan qabsaaru jira. Tokkoof humna ta'eera. Immediately dhiibbaa gochuudhaafis warra naannoo Amaaraatti godhan, warra naannoo biraa godhan. Caala anaaf Oromiyaatu humna jabaa qaba. Humna jabaa qabu sana qeerroonis mul'iseera. Akka nu hiikamnu keessattis fedhiin Rabbi akkuma jiru ta'e sababa daayirektiis ta'e mootummaa morma qabee dirqisiisuu keessattis bakka qaba. Kun eenyuun waan wakkachuu qabus miti, waan wakkachuu danda'us miti jijjiirama fiduu keessatti. Garuu ga'een hundinuu bakka jaraa malu godhachuu keessatti haala kanaan fudhatamuu qaba. Akka jijjiiramaatti akka qabsootti qabsoon godhame. Kanaaf karaan qabsoon sirriis karaa kanaa. Amma sirriirran turre keessattuu qabsoon Oromoo anaaf ergasii namoonni hedduun haa wareegamanu malee karaan itti deemaa ture anaaf sirrii miti. Sirrii miti alan jedhu maaliifan? Oromoon garaa bal'aadha. Saba kan hammate kan isaa kan hin taane maqaatti moggaase. Saba kooti jedhee guddifachaadhaan moggaasaadhaan kooti jedhee saba biraa nama ta'e maqaatti moggaasee kan ofii godhata. Siyaasa waggaa muraasa keessa deemni maal ta'a? Kanuma ofii Oromoo kana sanyiin kee kami jedhamee lakkaafame kootii midhaan keessaa baasuu irratti biizii ta'amee ture. Gara qabsoon gara alaatti hafee gara keessaatti garagale. Gara keessatti garagalu kaleessa moggaasaadhaan haa ta'u guddifachaan haa ta'u namni Oromoo ta'e ilaalcha sana ati keenyaa miti bahii ture. Immediately jedhamu baatus. Akka deemsaatti immoo Oromoon biyya kana hedduus humna hedduus kan godhate uummata hedduus kan godhate nama hedduu hammachuu danda'udha qabachuu danda'udha kan ofii godhachuu danda'udha. Nama kan ofii godhachuun hafe kanuma ofii kun ejjennoo kana qabaa Oromoo miti. Kun kana qabaa kanadha maqaatti moggaasu. Kanaafuu maal ta'e? Humna nuu qabnu adda qoode. Jabaa kan ta'uu dandeenyu qabsoon naqee kan garee muraasaa ta'e uummata bal'aa keessatti humna jabaa ta'e dirreen qabsoo uummata ta'uun hafee bosona keessa ta'e uummanni bal'aan nagaadhaan jiraata garee muraasatu olii gadi deemee rakkata. Sun immoo uummata yoon sochoofne uummata yoon qabanne formaata fiduu hin dandeenye. Qabsoon waggaa 4 keessa godhame sun dirreen qabsoo uummata ta'e kan humna ta'e mootummaa sheek gochuu danda'us kan sochoosuu danda'us uummata meeshaa qabaachuu baatus magaalaa jiraatus yoo nama kana sochoofne jijjiirama finnaa kan jedhu ejjennoon fudhatame sirra ture. Nus gaafa duraa namoonni tokko maal nuun jedhan gaafa nu akka hawaasa muslimaatti qabsuuf mootummaan kun taankii qabaa kana ammas maal qabdu mormitu calliftanii manan galtanidha. Taankii isaa ta'u maalii isaa ta'u yoo dhugaadhaan uummanni dubbiin galee fi qabsaa'e hoogganaan kana hoogganu yoo argame kun hundinuu zeeroo gala. Haala kana hubannaa waan jiruufi akka jijjiiramaatti qabsoon godhamee qabsoo tooftaa haaraadhaaf namoonni immoo taayitarra turan qabsoo jarri illee karaa sana hin beekne itti dhufe jarri karaa dhukaasaa hin beeku
kan ilkaan itti buqqisanii waggaa meeqatti deemanii garaa biraatiin itti dhufe sun immoo karaa jarri ittiin eegne dhufuun immoo humna guddaa ta'e haala sanatti fudhachuu. Baay'ee Oromoon amantii hedduu qabaachuudhaan kan wal faana jiru. Haala kamiin waliin jiraachuu qaba? Waliin ayyaanas kabajuu qaba jettuun. Akkuma ilmi namaa addunyaa irratti ilaalchisaa tokko ta'uu hin danda'u. Waa hedduu irratti anaaf ati yoo kaafne adda adda baan anaaf abbaan koo yoo kaafne mata duree tokko irratti garaagara ba'an. Namni garaagare waa hedduudhaan ilaalchaanis haa ta'u amantaadhaanis haa ta'u amantiidhaanis haa ta'u waa hedduudhaan garaagarummaa bahuu dandeenya. Kana keessatti akka uummata Oromoo yoo fudhanne ilaalle uummanni Oromoo uummata bal'aadha. Uummata bal'aan kun immoo uummanni sana keessa namni jiru bilisummaa qaba waan barbaadetti amanuudha. Yeroo kana keessatti jennu uummanni hedduun amantaa Islaamaa hordofu. Kan Kiristaanaa hordofu jira, kan Waaqeffataa hordofu jira. Rabbumti hin jiru kan jedhee deemu jira Oromoo. Ati Rabbiin jiru waan hin jetteef ati Oromoo miti jechuu hin dandeenyu. Oromoodhuma innis. An karaan itti amanu karaa amantaa Islaamaati. Akkamittan nama kana karaa badiirraa deebifadhaa jedhee yaaduudha malee waan inni irraa eegamu. Rabbiin hin jiru waan ati jetteef ammaan booda ati Oromoo irraa miti yoo jenne hin ta'u. Lammaffaa Oromoo jechuun amantaansaa Islaamaa. Islaama namni hin taane Oromoo miti yoo hin jedhes rakkina. Namni immoo Waaqeffataa hin taanes Oromoo miti jedhee yoo hin deemes rakkina. Kiristaana namni hin taanes Oromoo miti jedhee deemsisuu hin danda'u. Namni fedhiidhaan filate waan barbaade. Ammas fedhiidhaan akkuma sanatti itti deemuu qaba. Wanni Oromummaa qobaadha, wanni amantaa qobaadha. Yoo wal makne tokko beekaas dogoggoraas namoonni tokko waan kana fakkaatu kaasu. Kaleessa uummanni keenya Waaqeffataa ture har'a amantaa isaa dhiisee hundinuu Kiristaana kan ta'es Islaama kan ta'es Waaqeffataatti deebi'uu qaba jedhe yoon ka'e. Ani immoo ilma namaa kan uume Rabbiin immoo jannata galchuu barbaada. Karaan jannataa immoo karaa Quraanaati. Quraana yoo hordofne isin badiirra jirtu. Badiirra waan jirtanuuf jedhee yoon deeme waa biraati. Waan akka kana al tokko namoota tokko irratti mul'ata jechuudha. Waan akkanaa dhiifne nu afaan waliin qabna. Aadaa irratti walii gallu waliin qabna. Seenaa dabarfate kan waliin qabnu jira. Waan akkana biyya waliin qabna. Waa hedduu waliin qabna. Waan waliin qabnu kana common identity keenya protect goonee deemuun barbaachisuudha. Barbaachisaa ta'ee jiru garuu tokkummaan nu keessatti uumamu dhibba waa hundaan amantaadhaanis sabaanis aadaadhaanis ejjennuudhaanis yoo tokko taane qofa tokkummaan argama yoo jenne kufaatiitti dhufa. Akkas jennaan namoonni siyaasa adda addaa qaban Oromummaa jedhanii giddu galeessa Oromummaa godhatanii tokko kan ta'aran kun hin diigamu. Amantaa adda addaa namoonni qabaatan addaan bahu. Ejjennoo adda addaa namni qabaatan addaan bahu. Haala kanaan deemamuu qaba. Hamma dandeenyeen namni hundinuu bilisaa, namni hundinuu kan jaallatutti namni hundinuu Musliima ta'e nan jaalladha. Tokkotu namni hundi Waaqeffataa ta'e hin jaallata. Kaanatu Kiristaan mirga isaati. Waan ofii jaallatan namaa jaallachuun eekkaa miti. Haa ta'u malee tooftaa kamiinuu wal keessa maqne yoo nama confuse goone yookaan gara ofiitti saabotaajii dalagne hedduutti tokkummaa jiru balleessa. Waan akkanarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Aadaa qabnu keessatti kan irratti walii gallu waliin deemuu dandeenya. Waa'ee amantaa bira dhufne hundinuu kan ofiitiin deemuu danda'a. Waan irratti walii gallu irratti walii galla, waan irratti walii hin galle immoo hundinuu kan ofiitiin fudhatee deemaa jechuudha. Ayyee. Waa'ee dokumantarii tokko manti haasa'amu jira. Kan immoo jihaadawii harakaat kan jedhu. Inni akkamitti akka hojjetame, akkamitti akka waraabame, maaliif akka ta'es osoo of ibsitan. Yeroo maakalaawii jiru sana namni maakalaawii seenee kallattii adda addaatiin ragaan jarri qaban mana murtii irrattis uummata irrattis waan qubsaan taaneen dhiibbaa gochuudhaan dokumantarii adda addaa hojjetanii ilaalcha uummanni qabu jijjiiruudhaaf fedhii qabu. Sababa kanaatiin Akeel Daamaa jedhanii Addis Ababaan inda Baagdaad jihaadawii harakaat dokumantarii hedduu tolchanii jiru. Dokumentariin nurratti tolfame jihaadawii harakaate. Jihaadawii harakaat kan tolfame mana hidhaa keessatti ejjitiidhaan dokumentii waraabame irraa ka'aniiti. Haala sana irratti wanni tolfame yeroo sana maalinni uummanni biyya guutuu irratti hiriira bahuudhaan hidhamuu keenyas gaaffiin keenya sirrii akka ta'e hidhamuu keenya sirrii miti jedhee nu duukaa dhaabbachuudhaan mul'isaa ture.
ummata kana hamilee isaa tuquu ummata musliman ta'an immoo sodaachisanii rakkina jedhanii akka nu duukaan dhaabbanne gochuu mana murtiittis galmeen kun kan itti dhiyaatuudhaaf deemu abbootii seeraa kanas ilaalcha jaraa jijjiiruudhaaf qophaa'ee tolfame akka dokumentii waraabaa turan akka jarri waraabbiidha yaalii godhaa turan aluma sana nu hubanne manuma hidhaamaa kalaa'ee turre haalli nutti hubanne yeroo duraa Ahmad Mustafaa waamanii lakkoofsa 55 mana jedhamu keessa galchanii gaaffii adda addaa gaggaafataa akkana jedhanii waan inni jechuu qabullee dirqisiisaa akka turan dhufeen nutti hime mana adda addaa keessa teenyus galgala akka nama quraana qara'u sagalee adda addaatiin ergaa walii dabarsaa turre achiin booda waraabbii jiraachuu danda'a kan jedhu shakkii qabanne achiin booda ustaaz Abubakar isa akkanuma waamamee jedhame kasuma ustaaz Abubakar haala kana waamame innis fuulli kee sirrii miti fuula kee sirreessi jechuun akka inni of qabee gurraachessee akka jarri barbaadan ta'uu dinnaan akkana jedhe akkana rakkisaa turani haala kanarraan dhageenye booda ustaaz Yaasinis waamamee namoonni tokko waamamee dhumarratti annu waamame anan naqu lakkoofsa laaluu lakkoofsi mana 55 baqqaachuma jedhee tan fudhee barcuma afurtu ture kanarra taa'amu ani isa daarii irra taa'innaani isa gidduurra teessu malee jedhani tokkuma manni hundi isin achi jirtu ana san jira garaagarummaa maaliin qaba innaan kanarra teessu malee innaan falmaninnaan akka fuundureedhuma barcuma fuunduree jirtu sana achi jira kaameraan jedhan kaameraa barbaadutti seenanii iccitiidhaa waan waraabamaa jiruuf booda iddugalla kitaaba keessatti shelfii akkana dhaabbate keessatti haada ofirraa qabdi funyoodhaan achi keessaa baatee kitaabuma iddoo akkana ta'arti kaameraan qaanatti waraabuudhaaf sanumaaf akkan dhufeen bare yeroo sana keessatti gaaffii adda addaa ala kaasanu ergasii dokumentaarii namoota adda addaa irratti hojjetan waan argine jirruufis mummuranii gaaffii biyya biraas gaafatu deebi'atti deebiftu gaaffii kees muranii deebii keerraa jecha barbaade muranii waan walitti tolchanuuf waan ummata biratti dhihaatee nama konfiis gochuu danda'u dubbachuun qabu jedhetan waan adda addaa gaafatu sa'aatii 4 walakkaa ture waan adda addaa waan jarriin barbaanne waa'ee biyya akkana jedhe waa baraan itti makaa akka muranne dheeresse baay'ee rakkisini dhumarratti aaranii deemaseedhaan yeroo biraas waamna dheeranii achumaan hin deebi'e yoo yaadatamu ta'ee dokumentaarii sanarratti kan namoota kaanii sagalee waliin viidiyoo mul'isanii kan kogaruu suuraa mul'isanii maqaa koo dubbatanii malee sagalee murree sababa sanaaf jedheetan fudhaa dokumentariin sun egaa mana murtiitti nu dhiheef diyyannoo galchinee turre namni tokko otuu itti murtaahin akka yakka dalage tokkotti ilaalamuu hin qabu namni tokko qulqulluu ta'e ilaalamuu qaba seera jedhu sanas funi dokumentariin kun seeraan ala akka dhaabbatu jennee ajaja kennisiifnee turre ajaja kenname sana dabarsanii mana murtii ajaja manni murtii kenne didanii televiziyooniidhaan wanni sun dabarfate nummoo bukaatoon keenya hedduu waan turaniif bukaatota mama abbaa bulguu ala ture yeroo sana akka otuun seeniin addisiif haliimaa kan jedhamtu jarri lamman akkuma manni murtii asii murtii sana dabarse akka hin dabarfanne hamma laalee mana keezii kana wal qabatamu hin qabatu hamma laalee adda baasutti akka televiziyoonii Itoophiyaan dabarsinee ibsanni kenne ganama itti kenname sa'a booda murteessanii sa'a 8tti murteessan akkuma jarri murteessaniin dubartoonni lamman kun bahanii waan manni murteessisan sagaleedhaan waan jiru sana barreeffamatti jijjiirsisanii duukaa deemanii ITVtti geessanii galmeetti galmeessisanii galuusa mirkaneessanii tamaamitti mame kana murtaa'e galiirannaan tamaami sala sana ibsa miidiyaadhaa kenne haa ta'u malee tikarraatti bilbilamee waraqaa sana deebisaa fidaa mana murtiitti amma booda televiziyooniin nuun qaqqabne akka jedhamu jedhamee isa galmeetti galmaa'ee mana galmeetti Itoophiyaa televiziyooniitti gale sana waraqaan akka deebi'u jedhamee booda nuun qaqqabne jedhanii dabarsanii isuma sana jechuudha haala sanaan tolfamee namarratti dhiibbaa gochuudha waan akkanaa hojjechuun karaadhuma tooftaadhuma uummata irratti ittiin qabsaanu keessaa tokko haala kanaaf tolfamee uummannis akka hin fudhanne kallattii hedduudhaan mul'isees ture jechuudha. Waan baay'ee hangammaa kaasne kanarraan kan adda ta'e tokko wanti namni uummata biratti ka'uu isin gaafachuu barbaadu manuma hidhaa san keessa osoo jirtan haaluma warraaqsi biyyattii keessa jiru fincilli jiru cimaa dhufeen
sirnicha kanarraa isaa yeroo dhufetti yeroo baay'ee dhiphatan yookaan muddaman dhufanii akkasiin mari'atan qaamumti isin hidhe kun kan qaamumti mootummaatu akka dhufee isin mari'ataa ture dubbatan kun hangam dhugaadha? Asirratti gaa dogoggorri hamma ta'ee jira. Ala dubbiin rakkisaa dhufe nu adda adda qoodanii hiikanii dhumarratti kan hiikame keessaa nama afurii nuhi adda adda qooduun dura akka qaama mootummaarraa namni dhufee mana hidhaa keessatti nu asufsiise nama tokko ambaasaddar Girmaa Birruudha. Ala sana ambaasaddarri Ameerikaa ture garee Badr jedhamu waliin nama dhufe salaamtaa malee waa biraa waliin hin dubbanne. Haa ta'u malee ala bakkeedhaa fincilli cimaa dhufe asii waa hojjetamee xaas ta'anii waa barreessanii bilbilaanis quunnamanii nama kakaasaaruu jedhanii amanuudhaan yeroo hedduus akka baay'ataa ture anatti malee ana dhufanii namni asufsiisee hin jiru. Amma dhumaatti illee isa asufsiisuun hin ta'u inni nama ejjennoo isaa jijjiiruu miti jedhanii ana asufsiisuudhaaf fedhii hin qaban turani. Haala kanaan ture akka dhuunfaatti wannan beeku akka sochii keenyaatti namni dhufee nu asufsiise kana sana duras jaarsolli biyyaa wayii jedhanii jareen jaarsummaa irratti hojjetan jedhanii haala dhufanii asufsiisan anallee waamne anis dhaqee asufsiisne kan irratti hirmaadhe al tokko isuma garee sana qofa. Dhuguma ala jara rakkatanii kallattii addaatti yaalii godhaa ture. Garuu ijoollee hiikamanii turan hiriyoota keenya dhaqanii warra ala jiranuuf warra hin hidhamne akkana maangoonii maaliif akkana hin taane jaratu mana hidhaa ta'anii jaratu akkana jeeqaaraa tasgabbeessisaa jedhanii jara sodaachisus haa ta'u itti dubbachuus haa ta'u namoota tokko tokko irratti ture. Hin dhageenya dhufanii namoonni tokko tokkos nuun dubbachuu yaadaniiru. Daayireektilii namootuma nu beeknu malee qaamni mootummaa nuun haasa'ee eegaman hidhaa seennee Girmaa Birruudha. Kaan hogganootuma mana hidhaa keessa jiran malee nama biraatti waliin quunnamne jechuudha. Haa ta'u egaa warraaqsi biyyattii guutuu keessatti ho'aa dhufee cimaa dhufee jijjiirama amma jiru dhaleera. Jijjiirama amma dhufe kan immoo akkamitti ilaaltu akkamitti itti fufsiisuu danda'amu kan immoo akkamitti itti deemamuu qaba jettus. Dhuguma jijjiiramni biyya kana keessatti dhufaa jira. Ammas dhufeera. Garuu sadarkaa barbaadamurra mallee hin geenye. Karaarra bu'eera malee mallee hedduu taffa. Namoonni tokko tokko akka hojiin dhumeetti ilaalaa jiru. Hojiin dhume jedhanii haala kanaan yaaduun kufaatii isa guddaadha. Namoonni jijjiirama kana dudubbeetti deebisuu danda'anu yeroo hunda caalaa jara kan fayyadu wanni hundi dhumeera qabsoon jedhanii of dagachuu bira yeroo gahame dudubbeetti deebisuudha humna jabaadhaan hawaasa keessattis hojjetu. Akka jijjiiramaatti biyyi kun biyya lammiisee hundaan amantaadhaan sabaan yaada siyaasaatiin ejjennoo namni qabuun adda addatuun qoodamin bilisummaa walqixxummaa dimokiraasiin dhugaa biyya keessa jirtu ta'uunsi dirqama qabdi. Karaa kanaan ala karaan biraa diigamudha. Jeequmsa kun immoo akka miidhuu waan ifaan ifatti argame. Nama tokko waa'ee nageenyaa qofatti himte nageenya biyyaa eegi jettee garuu waa'ee mirga keetii callisii taa'ee jechuun mana hidhaadha. Mana hidhaa dhaqxee nageenya jira si eeguun bar. Poolisiis si eega waa hunda jira garuu bilisummaan hin jiru. Mirga qabdu hunda kennitee nagaadhaan jiraatta. Yeroo mootummaan yeroo hedduu waan akkasii hojjeta. Nageenyis bilisummaanis wal duukaa jiraachuu qaba biyya kanatti. Haa ta'u malee amma mootummaan amma jiru jijjiiramni amma dhufaalu yeroo ce'umsaa keessa jira. Yeroo ce'umsaa kana keessatti maaltu eegama maaltu barbaachisaa kan jedhu hubachuun barbaachisaadha. Jijjiiramni kun akka dudubbeetti hin deebine eeguunis dirqama. Keessattuu immoo asirratti humna gurguddaa kan qabanuuf dhiibbaa gochuudhaan akkuma sila jenne qeerroo fakkeenyaaf haa fudhannu. Qeerroon dargaggoota yaada waan amanan irratti warra qabsaa'anii mootummaa abbootii hirreedhaa harkan kenninu jilbaan jaraan sagannu kallattii kamuun jedhanii fuuldura dhaabbatanii qabsaa'anii deemaniiru. Wanni jarri beekan hedduun jara dargaggoota ta'u waliin mootummaa abbootii hirreetti qabsaa'anii diiguudha. Diiguus akka danda'amu qabsaa'aniis diiganiis mul'isaniiru. Amma wanni jarri godhan biyya hedduu irratti akka mul'atu irratti sadarkaan jarritti jiranuu sadarkaatti aanutti jara kana yoo hin ceesifne rakkinni hin dhufa. Rakkinni maali? Namoonni tokko tokko mootummaan kun akkuma jiru hin diigamee
mootummaa biraatu ijaaramaa malee jijjiiramni karaa amma dhufe kanaan dhufuu jedhanii otuu yaadiin qabsoo keessa namoonni seenan hin jiru. Waraanni mootummaas akka jiruun diigamee lafarraa akka haaraatti ijaaramuu qaba jedhanii kan sammuu keessatti yaada karaa kanaanis jijjiiramni itti dhufes jira. Akka kaleessaas wanni jarri beekan hiriira bahuudha, mootummaa abbootii hirree rakkisuudha, morma qabuudha, diiguudha kana. Har'a garuu feeziin sun dhumeera. Feeziin sun dhumeera jechuun maalinni achi keessa namni gara siyaasatti fufuu barbaadu danda'u fedhii qabu akka inni siyaasatti cimee itti deemu gara mootummaatiin garee adda addaatiin hojjetamuu qaba. Tokko lammaffaa kana keessatti namoonni gaaf sana diiguu qabaa jedhamee diiguudha mootummaa abbootii hirree diiguudhaaf adda jaraa kennanii lubbuu jaraa kennanii madaahanii qabsaa'uudhaaf kutummaadhaan hundureetti dhufan nama hedduu jiru. Amma hojii keenya xumurreerra gara jireenya keenyaatti deemnaa namoonni jedhanus hin jiraatu. Jara kanas karaadhuma jara deeman fudhachuun barbaachisaadha. Garuu dhibba hundinuu manatti galaan immoo pireeshar guruuppiinis dhabamuuf deema. Pireeshar guruuppiin nama dhiibbaa godhee jijjiiramni barbaadame akka dhufutti karaa irratti namni eegu gareen eegus jiraachuun barbaachisaadha. Garuu hundi kunu kan deemus kan pireeshar guruuppii ta'us kan mootummaa keessa jirus maali inni beekamuu qabudha. Akka mootummaatti yoo ilaalle mootummaan tokko dura taayitaa qabata. Taayitaa qabachuu isaatiin dura hin qabsaa'a. Karaa kamiin haa ta'u qabsaa'ee qabate. Amma sadarkaan tokkoffaa waan harkatti galfate kan harka akka hin baane eeguun dirqama isaati. Tokko. Eega waan kana eegeen booda sadarkaan lammaffaa immoo nageenyaaf tasgabbii biyya sana keessatti uumuun barbaachisaadha. Nageenyaaf tasgabbii eega uumeen booda sadarkaan inni sadaffaa waa'ee misoomaaf waa'ee biyya ijaaruudha. Misoomaaf biyya ijaaruun sadarkaa sadaffaadha. Sadarkaa kana keessatti yoo mootummaa abbootii hirree ta'e mootummaa uummanni hin barbaanne ta'e gareen hin barbaanne maal godha? Mootummaan kun waa'ee misoomaa keessa akka hin galle dhiibbaatti godhanii waa'ee nagaaf tasgabbiin qofa akka inni yaadu akka inni hojjetu dudubbeetti deebisu. Sanarrattis hin dhaabanu itti fufanii qabsoo sana taayitaarra jiraachuun isaa gaaffii keessa akka galu godhanii dhiibbaatti godhu. Gara faallaadhaan immoo namni mootummaan kun mootummaa kooti hoogganaan kun immoo hoogganaa kooti jedhee amanu immoo maaltu irraa eegama? Mootummaan kun taayitaarra jiraachuuf dhiisuunsaa gaaffii keessa wanni galchu akka hin jiraanne hojjechuu. Kana qofa irratti dhaabbachuu miti. Akkamitti tasgabbiif nageenyi dhufa kan jedhu irratti hojjechuu. Sadarkaa nageenyaaf tasgabbiirra dabarfatanii immoo akkamitti misoomni dhufa jedhanii hojjechuudha. Misooma ala jennu yeroo hedduu misooma lafaa dubbatamaa. Misooma mana ijaaruu. Misooma jechuun inni guddaan uummata. Uummanni yoo misoome kun hundinuu misooma. Dimookiraasii biyya kanatti fiduun waan misooma keessa jiru. Biyya kana barumsaan cimsuun misooma keessa waan jiru. Fedhii uummataa guutuun misooma keessa waan jiru malee karaa tolchanii uummanni bilisummaadhaan akka irra hin deemne yoo dhowwamte hiikkaan qabu. Haala kanarraan kan ka'e namoonni amma Itoophiyaa guutuu yoo ilaalle uummanni hedduun harka dhibba keessaa hedduun kan ta'e muummicha ministeera amma jiruuf qabsoo namoota amma gaggeessaa jiran dhugaadhaa karaa keenya jedhanii biyya keessas biyyaan alas dhugaa dhaabbataniiru. Namoonni kun dhugaadhaan hoogganaa kana yoo jaallatanii dhugaadhaan waan deemaa jiru kana yoo fudhatanii wanni immoo bor hin dhufa jedhamee waadaa seenamaa jiru akka dhufu namoonni yoo barbaadanii akka namoota mootummaa kana diiguu barbaadanurraa ejjennoon jara adda ta'uu qabaana. Namoonni kana diiguu barbaadanii sadarkaan sila maal tokko taayitaarra bahuudha. Qabsoo isaa amma hadhaa ture karaa dhugaatti biyya fuudhe kan deemu hoogganaan taayitaarra bahuudha. Lammaffaan nagaaf tasgabbii olaantummaa seeraa eegsisuudha. Sadaffaan achitti aanee immoo waa'ee misoomaati kan dhufu. Amma sadaffaa kana keessatti gaaffii keessa akka hin seenne taayitaarra jiraachuun nagaaf tasgabbiin olaantummaan seeraa akkasumas immoo misoomni gochuu kan danda'amu warra mootummaa kana deeggaru. Warri hin deeggarre tooftaa adda addaatiin gaaffii hedduu kaasuu danda'u. Uummata hedduu sochoosuu danda'u. Haala adda addaatiin maal barbaadaaru? Misooma keessa yoo seene uummanni misooma seenaa jara namni gurra kennee jeequmsa jaraatii jaratti fayyadaman hin argatan. Kanaafuu maal sadarkaa misoomarraa sadarkaa nagaaf
tasgabbii olaantummaan seera ajandaa ta'e itti fufutti geessu. Sadarkaa sanarra maalagaan itti aansanii jeequmsi argame rakkinni uumame taayidaa irraa bu'uu qabaa jedhan sadarkaa sanatti. Otuun bariin yoo duukaa dhaabbanne fedhiin keenya wanni hafe hadhufuu malee wanni jiru habaduu miti. Haala kana keessatti wanni nu barbaanne hadhufu jedhee namni barbaadu karaa kamiin dhufa jedhee amanee deemuu danda'a. Amma rakkinni argamu tokko maalini? Bulchaa ganda wayii keessa dhaqe yookaan magaalaa keessa dhaqe. Namoonni achi keessa jiranuu akka Dr. Abiyyi ta'e ta'uu hin danda'an. Sadarkaa sana utuu gaanii sila achumatti hin argaman. Bakka biraatti argitan malee jala irratti hin argitu. Ija sanaan hunda laaluu barbaadu hin jira. Kun ta'uu hin danda'u. Sadarkaadha namni. Ummata keessaas nama akka Dr. Abiyyi ganda hundaa magaalaa hundaa yoo jenne nama akkasiis hin qabnu. Kanaafuu maal warruma qabnu keessaa nama caaluuf nama wayyuutti fayyadamaa deemna. Namoota kaan immoo leenjisaa, barsiisaa, gorfataa, bira dhaabbataa dogoggora wajjinaan akka inni sirreessu godhaa gara barbaannutti finna. Akka isaa waan hin taaneef harruma hoogganaa gandaarraa bu'ii magaalaarraa bu'ii yoo jenne maal godhaarra ganda sana irratti bu'iif nan bu'aaf hin bu'inii garaagarummaa dhufa. Iddoo kanaafuu maal tasgabbiin kallattii kanaanis dhabamuu danda'a. Kanaafuu maal inni wanni guddaan amma maal barbaannaan ifaan ifa ta'uu qabaadha. Biyya tokko akkuma biyya Ijiptiitti hojjetame mootummaan waggaarra bahee mursiin waggaa tokko keessa gaaffii uummata hunda hiikuu hin danda'u. Haa ta'u malee gaaffii uummataa hiikuu hin dandeenye jedhanii saabootaajii hedduu hojjetu. Biyya tokko keessatti as biyya keenyatti sukkaarri fuudhameen gurgurama miti iccitiidhaan. Biyya biraa irratti bishaanitti naqu. Bishaanitti naqanii sukkaara gabaarraa bitanii bishaanitti naqu. Fakkeenyaaf Suudaanitti akkana godhaman. Jimbooda maal? Karaa kamiinuu kontirbaandii haa ta'u deebi'ee uummatatti dhufa. Yoo karaa kanaan deemte gatiitu dabala malee hin oolu. Yoo bishaanitti nam'ee uummanni kamuun argatu. Sukkaarii dhabamee, zayitiin dhabamee, kun dhabamee uummanni aarii keessa seena. Ana sanoo har'a waa'ee jedhu jiruusaa yaadu seena. Kan irra caalu dhufe jennee kan gargazii ergannu har'a dhabnee kan jedhu namni aara. Namni waan har'a isa fuulduree isaa jiru argaara malee kun kan tolfame maal natti fiduudhaaf jedhe hin yaadu. Tooftaa adda addaatiin namni bakka kamuu jiru hundinuu jijjiiramni biyya tokko keessatti guyyaa tokkotti hin dhufu. Guyyaa hedduudhaan hojii hedduudhaan dhufa. Jijjiiramnis hoogganaa qofaanis hin dhufu. Jijjiirama Itoophiyaa jechuun uummata Itoophiyaa kana guutuu jijjiiruudha. Nama tokkotu mee warra jijjiirama barbaadan harka baasaa jedhe biyyi guutuun harka baase. Warri immoo jijjiiramuu barbaadan mee harka baasaa innaan namni hundinuu callise. Jijjiiraman barbaada ofii garuu jijjiiramuun barbaadu deemsa akkanaa biyya jijjiiru. Kanaafuu tokkoon keenya jijjiirama barbaadu ofii qofatu hin ta'in ofiifis jijjiiramuudha qophoofnee yoo dhaabbannee qofa ta'uu qaba. Nama adda addaa nama dhageenyu nama ittiin deemnu eenyuun garamnu geessaa kan jedhu hubachuu qabna. Maaliif? Al tokko ebaluun siyaasa beekaa, ebaluun kana beekaa, ebaluun jedhamee duukaa deema. Garuu namichi sunis nama biraa ilaalaarra ta'a. Booda wal fudhatanii baddu jiru. Fakkeenyaaf tokkoon si kaasa. Konkolaataa keessatti konkolaachisaa konkolaataa oofaara. Uummata keessatti fe'amee jira. Awutoobusii jedhee fudhe. Amma uummanni keessa jiru konkolaachisaan karaarraa bade. Karaa wallaale ala naanna'ee karaarraa badeeramu hin banne jedhee uummata laallaan uummanni haasaatti jiru. Otuun karaarraa badee namni kun guutuun calliseen allaaladhe ittuma fufee oofutti. Jarri immoo haasaa keessa turan. Ala booda haasaarraa deebi'anii tokkoon jaraatiin karaan kun sirriidha moo sirrii miti jedhanii yaadan. Ala laalan waliin hin haasofne. Garuu hundinuu konkolaataa sana keessa deemaa. Aluma konkolaachisaa sana shufeerii ilaalan hundi immoo tasgabbaa'ee oofaara. Karaan kun otuu sirrii ta'e tasgabbaa'ee oofaara malee otuu dogoggora ta'e silaan numtu wal fudhatanii baduun jira bakka hedduu irratti. Kana hubachuudhaan namni tokkoon dhaabbatee akkamitti jijjiirama barbaannu kana kan hafe akkamitti finnaa malee kan qabnu nu jalaa akka dudubbeetti hin deebiin irratti yaaduu hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Ustaaz bareeda. Gaaffii dhumaa sin gaafadha. Mee amma ustaaz maalirra jiru? Maal hojjechaa jiru? Uummanni kana beekuu hin barbaada. Isinirraas waan baay'ee eegaa jira gama uummataatiinis kanumaan wal qabatee waa'ee keessan sabni bal'aan baruu barbaada waan ta'eef waan tokko. Akka koreetti an koree amma furmaata majlisni akkamitti ijaaramuu qaba akka haaraatti kan jedhu tokkummaan hawaasa muslimaa keessatti akkamitti dhufuu qaba rakkina akkamitti kamaa jedhamee koree nama 9 qabu hojii nutti kenname hojjetaa jira kallattiidhaan. Akka dhuunfaatti immoo kitaaba mana hidhaa keessatti jalqabee irra guddaa xumuree sababa jiru kanaan lafarratti harkifate sanas xumuree baasuun barbaada.
gara fuulduraatti garuu ahmaddiin jabal ustaaza yookaan sheekha yookaan daa'ii qofas ta'etti fufuun qabu. Biyya kana jijjiiruudhaaf kallattii humna qabnu beekumsa qabnu hundaan jijjiiruu qabna. Ga'een koos musliimoota qofaafis ta'ee deemuunis sirrii miti jedheetan amana. Kanarraa kan ka'ee dhiibbaa biyya kana keessatti godhu irratti kallattii kamiinan dhiibbaa gochuu danda'a gara jijjiiramni dhufuu qabu jedhee amanu kana keessatti kan jedhu yaada adda addaas qaba. Ammallee garuu karaa kanaan jedhee ammatti dubbachuu hin danda'u garuu wanuma yaada keessa jiru haala kanatti fudhatamu inshallah. Bareedaayyee egaa gama dhumaatiin wanti uummataaf dhaamtan gabaabaa yoo jiraate isa sinirraa fudhannee turtii keenya xumura. Ani ergaan an dabarsu tokkoffaa baga iidi geessan hundumaan hin jedha guyyaa arafaatiin baga geessanii. Egan kana jedheen booda biyyi keenya biyya waa hedduu qabdu biyya humna hedduu qabdu haa ta'u malee humna kana waliin waggaa hedduu wanni hedduun dudubbeetti hafee hidhaan heddummaatee namni waan amanuuf waan yaadu bilisaan dubbachuu dadhabuurraan kan ka'ee yeroo ammaa keessatti ajandaa hedduu irratti garaagarummaan jiraachuu danda'a. Kana tasgabbaahanii hiikuu akka danda'amu namni waan barbaade haa amanu waan barbaade haa yaadu garuu yoo biyyaa dhugaadhaan yaadne maaf gareen kun kana yaade maaf kana qabate jennee deemuu keessaa baane caalnee dursinee argamuu akkamitti dandeenya dursinees caallees kan argamnu warra dudubbeetti hafe harka qabnee waliin ce'uudhaaf waliin biyya guddisuudhaaf ilaalcha jedhu ejjennoo jedhu keessatti haala kanaan deemamuu qaba. Akka siyaasatti akka sabaatti akka adda addaatti namni garaagarummaa qabaachuu danda'a. Garaagarummaan jiru kun an Oromoodha. Oromoo keessaa immoo gosa yoo fudhanne an fakkeenyaaf akka Jimmaatti gosa badii keessaa Oromoo ta'ee badii kan hin taane jira. Nama ta'ee Oromoo kan hin taane jira. Ana duuka immoo Muslima ta'ee kan sabaan adda baanu jira. Lammii Itoophiyaa immoo ta'ee sabaanis amantaadhaanis kan walitti hin dhufnes jira. Kana hunda jira gosuma tokko taanee sabuma tokko immoo taanee garaagarummaa hedduu kan qabnu jira. Amma biyya kana keessa waan jiru akka hawaasaatti yoo deemu laalle an Oromoo qofaaf yaaduu hin qabu jedha. Muslimnis Muslima qofaaf yaaduu hin qabu. Hundi keenya iyyuu biyya hunda keenya hammachuu danda'u akkamitti tolchina akkamitti ijaarraa kan jedhu waa'ee namaa waa'ee dhaabaa waa'ee garee irratti dubbachuu mari'achuuf cinqamuu irraa baane uummata bal'aadhaaf yaadu addunyaa kanaaf uumamne addunyaa kanaaf namni uumame ganda keessatti gaddeebi'ee yaaduu hin qabu. Maaliif rabbiin ilma namaa ala uumu addunyaa kana irratti khaliifaa jedhee bakka bu'aasaa ta'ee addunyaa kana akka bulchuudhaaf addunyaan kun bal'aa ta'u waliin yoo nu gaddeebine fakkeenyaaf manidhaa keessa gaaf tokko turre gurbaa tokkotu lafatu jalaa gurgurame naannoo alam ganaa kaaree 200 qaba hidhame jedhee obboleessi isaa fuudhee jalaa gurgure. Booda baay'ee aarii manidhaa keessatti ala jiru hiriyaansaa tokko ana bira waliin dhaabbataa ture baay'ee aarii maatii irraa galee ala dubbatu maal ta'ee aarii jedhee naani obboleessa lafa attamiinnaan kaaree 100 nu Oromiyaan guutuu nu jalaa fudhatamne naan kunoo hidhamne jirra kaaree 200tiif dubbataa kun jedha. Amma kun bal'isa ilaalaa akka namaatti immoo Oromiyaa qofaaf simiti addunyaa kanaaf yoo addunyaa kana ilaalle rabbiin haala kamiin lafa uume gara saayinsiitiin gara amantaa islaamaatiinis yoo deemne lafti uumamni rabbiin uume kun bal'aadha. Kana keessatti bal'ina kanaa waliin lafaaf aduu yoo wal bira qabne ilaalle guddinni aduu sadarkaa lafti irra jirtu humna baay'ina 330 caala. Yoo sadarkaa aduun jirtuuf lafa jiru ilaalle lafti xiqqoodha. Lafa kana guutuurraa immoo addunyaa kana irraa Afrikaa yoo ilaalle xiqqoodha. Afrikaa kana guutuurraa immoo Itoophiyaa ilaallaan Itoophiyaan xiqqoodha. Itoophiyaa kana guutuurraa immoo Oromiyaa ilaallaan xiqqoodha. Oromiyaa kana guutuurraa magaalaa alam ganaa yoo ilaalle xiqqoodha. Alam ganaa gaareen 200 xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu gandarratti dhaabbachuu dhiifni bal'ifni akka addunyaatti numata addunyaadhaa jira. Addunyaan kun numa eenyuun qabdi sadarkaa jedhutti ummata kana hundumaafuu bal'ifnee yaaduun hojjechuun nurraa eegama jedheetan ergaa ku dabarsa. Galatooma. Egaa daawwattoota keenya turtiin ustaaz ahmaddiin jabal faana goone kana fakkaata. Qophii kanarraas yookaan immoo turtii kanarraas waan iddoo akka argattan abdii qabna.
ustaazinis yeroo isaanii qaalii kana nuuf kennanii nu faana turuu isaaniitiif galanni keenya guddaadha. Anis qophii kana qopheessee yookaan immoo sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse Shamsee Aanashuu fi ogeeyyoota teeknikaa keenya OMN Finfinneetirraa wal faana turreen turtii gaarii isiniif jecha qophii biraatiin amma deebinee wal agarru nagaan tura. Turtii gaarii ummata musliimaa hundaanis Eid Mubaarak isiniin jenna. Bulaa horaa.